Ashamaa hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu naga jirtu fayyaa fi nageenyi keenya isiniif haa baay'atu jecha har'a chaanaalii koo irratti waan haaraa waan bareeda tokko qabadhee isinii dhufeera. Wanti haaromni yookaan wanti addisiin ati qabattee dhufte kun maali yoo jettanii akkamitti akka introo yuutuubii keessanii keessattuu warroonni chaanaaliif haaraa taatan yookaan yuutuubariin haaromni akkamitti akka introo yuutuubii keessanii tolfattan isin barsiisa. Intro kana eessaa argannaa akkamitti argannaa akkamitti gabbuufnee ittiin tolfannaa hunda isaa chaanaalii kana hanga dhumaatitti daqiiqaa jiru kana hunda viidiyoo kana hanga dhumaatitti yoo daawwattan sirriitti irraa barattan jedheetiin yaada. Mee fakkeenyaaf googilii fakkeenyaaf warri silkii irraa qabdan warri silkii harkaa qabdan googilii silkii keessanii seentaniit warri laaptooppii qabdanillee akkasuma googilii seentaniiti bifa kanaan paanzooid jettanii itti barreessitu paanzooid.com jettanii itti barreessitu bifa kanaaniin isinii dhufa. Paanzoon saayihoon paanziyoon osoo hin taane paanzooid isa jedhamu kana itti barreessitanii bifa kanaaniin isinii dhufa jechuudha. Paanzooid isii jettu tana kiliik gootanii eegas booda bifa kanaaniin isinii dhufa. Bifa kanaan waan isinii dhufu fakkeenyaaf more creation ishee jettu tana tuttaniit kan barbaadan hanga 25,000tu jira waan ta'eef kan barbaadan keessaa filattanii tolfattu jechuudha. Kan barbaadan kan fedhii keessanii bifa kanaan akkatti ol deemtanii tolfattu jechuudha. Ganga gadii deemtanii baay'eedha waan ta'eef mee fakkeenyaaf an tokkocha randamlii keessaa isiniif haa filadhu. Bifa kanaan mee fakkeenyaaf kana isiniif haa banu kana yeroon banu akkatti dhufa isa akkanatti dhufu kana diizaayinii kanaan kan barbaadan diizaayinii kamiin akka ta'e isuma kana jalatti diizaayinii kamiin akka ta'e isinii dhufa. Fakkeenyaaf an diizaayinii kana barbaade yoo ta'e bakkuma tana tuqaa jechuudha. Diizaayinii kana barbaade yoo ta'e immoo kanarra gattuqaa kana barbaade yoo ta'e bakka kana gattuqaa kana barbaade yoo ta'e immoo kanarra gattuqaa jechuudha. An fakkeenyaaf kanarratti isinii haa tolchume. Na akkanatti naabane jechuudha. Egaa akkana naabane maaliin godha as bira dhufa. Kun beezikii warroota as jala jiru kana isinii baasaa jechuudha. Warroonni as jala jiru maal akka ta'e kun ammoo beezikii wantoota isa kanaaf appilikeeshinii kanaaf barbaachisan maal akka ta'e isinii himaa jechuudha. Kun viidiyoo riizooluushinii viidiyoo yuutuubii kan keetii meeqaan tolchuu akka qabdu fireem reetii akkamitti tolchuu akka qabdu leengizii viidiyoo kan keetii hangam akka ta'e sitti himaa jechuudha. Kana uumaa idiit godhuun sin barbaachisu jechuudha. Bira gallufteeti isa kana dhufta. Isa kana yeroo tuttu maqaa as keessa jiru kana akkamitti gara maqaa kan keetii maqaa chaanaala kan keetii yookaan maqaa waa irra itti barreeffachuu barbaaddu irraa akkamitti akka godhattu as biraaniin dhuftee ilaaltaa jechuudha. Eegas maal goota isa kana gattuttee ol irra deemtee ilaalta. Kun hundinuu maqaan asirra jiru kun fakkeenyaaf your name isa jedhu kana eessa akka jiru asirra dhuftee ilaalta. Yoo laaltu as bira jira isa kana eega gattuttee irra gattuttaa eega gattuttee booda teekist 3D teekist isii jedhu tana jalatti wantoonni baay'een jiranii jechuudha. Ishee kana fakkeenyaaf bakka kanatti gattuttee keessaa hattee isin your name kan jedhu kana keessaa hattee maalitti barreessita maqaa kan keetti barreessita maqaa chaanaalii kan keetii waan barbaadde waan fedha kan keetiitti barreeffatta. Fakkeenyaaf mee hoop jedheetti isin haa barreessu. Hoop tuub eega jettanii booda maal gootu bakka qulqulluu kana teekstii afoo jiru kana ol baasanii gattuttuu eegas booda maqaan as biraan jijjiirama. Maqaan as biraa eega jijjiiramee booda eessa dhufa as dhufa. Eega inni as dhufee foontii isaa kan barbaadan kan isiniif ta'u laaltanii irra keettu. Foontii kana jijjiiruuf jechaadha. Feetu kanarra keettaa feetu kan biraa irra keettaa bifa kanaanillee hanaa ta'u yoo jette fakkeenyaaf mi'aan kanarra haa kaa'u. Eegas booda saayizii barreeffamicha kanaallee asiin jijjiirta. Saayizii kana irra gattuttee fakkeenyaaf 17 turee 20 goonee alaallu ol guddifnee jechuudha. Kanaafuu guddatee nu jalaa bahee waan ta'eef 15 goonu akka xiqqaatuuf 15 goonee tiknesii isaa ammoo tiknesii barreeffamicha kanaa jechuudha. Badhinna asii haga asii tiknesii jechuun badhinna kana lamaan in guddifnaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf 8 irra haa goonu kan qara 3 ture 8 yoo ta'u akkana ta'a jechuudha. Kanaafuu waan nu jalaa ol guddatuuf hanga barbaadaniin irra kaa'attu jechuudha. Fakkeenyaaf 5 irra kaayaa. Kunniin waan isin sirreessuu gaafatu miti. Kunniin akkuma jirutti itti dhiiftanii bira dhuftanii bakka kana dhuftanii kalarii kana jijjiiruu yoo barbaadanii jechuudha. Fakkeenyaaf diimaa irraan kaa'aa yoo jedhe bifa kanaaniin kaa'adhaa jechuudha. Diimaa irraan kaa'adhaa yoo jedhe bifa kanaaniin kaayaa akkatti diimaan naa dhufee jechuudha.
Eegas booda maal gootu bakka dhumate wanti biraa waan isin barbaachisu hin jiru. Isa kana taphachiiftanii ilaaltan. Taphachiiftanii ilaaluudhaaf maal gootanii bakka kana tuttan. Bakka kana yeroo tuttan reedii ta'ee bifa akkanatti isinii dhufaa jechuudha. Eeganni akkana dhufee booda maal gootanii viidiyoocha kana taphachiiftanii ilaaltu isinii ta'u taanaan seef godhattuu jechuudha. Isiniin ta'u taanaan ammoo keessaa baatanii kan biraa ilaaltanii jechuudha. Irra gaddeemuudhaan as bira dhuftan ammas eegaa as bira dhuftanii aadiyoo sirbicha as keessa sirbe kan amma dhageettan kana jijjiiruu yoo barbaaddan as dhuftanii eegaa as dhuftanii booda select aadiyoo faayil isii jettu tana afotti select gootanii qaxxitama gara faayilii keessaniitti isin fidaa jechuudha. Faayilii kompiitaraa yookaan faayilii silkii keessanii isin ergaa eegas booda achi keessa kan barbaaddan irra kaa'attanii itti seensiftanii jechuudha. Ooppiin jettanii itti seenaa jechuudha. Anamma irraa jijjiiruu waan hin barbaanneef bakka kana tuqeetiin duubatti deebi'a. Eegas booda sekendii start of site second sa'aatii inni itti jammaru fi sa'aatii inni itti dhumatu asirra keettu jechuudha. Volume mode kun ammoo viidiyoon aadiyoon atirra keette kun voluumii as keessa seenu kana viidiyoo taphatu kana wal qixa akka ta'uuf gootaa jechuudha. Custom isa jedhu kanarra kaa'achuu ni dandeessaa. Isa kanarra illee kaa'achuu ni dandeessa. Isa kanarra yoo keettu garuu viidiyoo inni sekendii inni itti seenuu fi sekendii inni itti ba'u illee sirreessuun dirqamaa jechuudha. Sekendii inni itti seenuu fi sekendii inni itti ba'u jechuun kan viidiyoo kanaan qixa akka inni taphatu jechuudha. Eegas booda maal gootaniitiin gara faayilii keessanitti gad buufachuu dandeessanii kan jedhu isinitti hima. Eega viidiyoo kana akkanatti taphachiiftanii gootanii bakkuma jiru tana irra gad tuuxxaniiti as bira dhuftu. Eega as bira dhuftanii maal jedha start video recorder jedha. Start video recorder isii jettu san gad tuuxxanii eegas booda as biratti hangam akka eeddan isinii kennaa jechuudha. Daqiiqaa hangamii akka eeddan. Fakkeenyaaf anaaf daqiiqaa 7 naa kenneera. Isiniif daqiiqaa 5 kennuu danda'a, daqiiqaa 3 kennuu danda'a akkaataa viidiyoo keessaniitiin waan ta'eef. Eegas booda bifa kanaatiin isinii dhufa. Amma sekendii 8 naafee, sekendii 7, sekendii 6 akkasii fi sekendii muraasa naaf kenneera jechuudha. Hangasii fi eegaa obsaanii. Eegas booda download your video, return to editing. Download your video fi return to editing ishiin jettu tun duubatti isin deebisti. Duubatti deebi'uu duun taane download your video isii jettu tana gad tuuxxanii jechuudha. Eegas booda bifa kanaan isinii fida. Downloadii process isinii godhaaraa jechuudha. Kun olaal asirratti naa fide. Viidiyoo 7 minaamin viidiyoo 6 ture kan qara download ta'eeru amma viidiyoo 7ffaa naa dhufee jechuudha. Kan namoota tokko ammoo kompiitarri bakka kanaan fida waan ta'eef bakka kanaan laaltaniiti banattuu jechuudha. Anamma isarra gad tuqeetiin open file waan naan jedheef isarra gad tuqeetiin laalaa jechuudha. Akkasitti ilaaltu. Kanaafuu amma booda intro tolfachuudhaaf waan garaagaraa ilaalu waan biraa nama gaafachuu minaamin isin hin barbaachisu. Warroonni silkii qabdanis akkuma deeme kana deemtanii yoo jettan silkiin keessanillee akkanumatti isin hojjeta. Warroonni kompiitara qabdanis kompiitara keessaniin akkanatti tolfachuu dandeettu. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarruuf nagayatti fayyaa naa ta'a.